Waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata? Kitaabni Siidaa jedhu kan asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabuuf mootii Abeeliin barreeffame dilbata darbe Finfinneetti eebbifameera. Tsahaay Daamxootu haasofsiisuun gabaase. Kitaabni asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabu Siidaa jedhu mootii Abbaltiin barreeffame dilbata darbe Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifameera. Mootiin barreessaadha, waloodha, akkasumas hojjetaa baankiiti. Akkamiin hojii idilee isaatiin cinatti gara kitaaba barreessutti akka dhufe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Waan kun waanuma ganama uumaan namaa kennu natti fakkaata. Jaalala akkasii keessa namni lafuma kennan barreesse waan seenu natti fakkaatu. Ganama ijoollummaa marraa kaasee wanta akkasii keessa koo bubbula barreessuu waan jedhu tokko keessa koo jira. Yaada koos immoo salphaatti karaa kanaan ibsachuun irraa naasora kaa dubbadhee amansiisuu irraa barreessee amansiisuu caalaatti eenyummaa koo naa ibsuu danda'a jedhee nama kanaaf fakkaata. Kitaaba kuusaa walaloo barreesseera mootiin. Kitaabni Siidaa jedhu kitaaba inni barreesse isa lammaffaadha. Qabiyyeen kitaaba kanaa jiruuf jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa kan of keessatti haammatedha jedhe mootiin. Kitaabni Siidaa kun asoosawwan soorii torba of keessaa qaba. Hundumtaayyuu waan garaa garaa irratti xiyyeeffatu. Hawaasummaas of keessaa qaba. Jaalallee dhugaan hammam gatii akka nama kaffalchiisu, haati gatii hammamii akka namaa kaffaltu, rakkoo hawaasa keenya keessumaa Oromoon naannoo jiru seenaa nama tokkootiin fakkeeffamee kan barreeffamedha. Wanta hawaasa keenya keessa jiru gama tokkoon hamma danda'u ilaaluu yaaleera jedhee yaada kitaaba. Mootiin kitaaba isaa lammaffaa kana yeroo eebbisiisu miira akkamii keessa akka tures dubbateera. Akkasumas jedhee wayyaa dubartiin ulfooftee sagal turtee gaafa deessu gammachuun isheetti dhaga'amu sun anatti dhaga'ameera jedhee yaada. Namni kamiyyuu dhufee keessumaa Oromoon barruu Oromoo akka guddatu barbaadu dhufee irratti argame gammachuu aartii kanaa gaafa hirmaatu dhuguma akkuma nama kaanii natti gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Kitaabni asoosama gaggabaabaa torba of keessaa qabu kun waa hedduutti geeraa kan jedhe immoo kitaabicha kan gulaale waloo Lalisaa Indiriisidha. Kitaabota afaan Oromoo yeroo dhiyoo asitti maxxanfamaa jiran irraa kitaabni Siidaa jedhu kun addummaa inni qabu qulqullinaan barreeffamuu isaa fi filannoo jechootaa dabalatee yaa'insi yaada isaanii addadha. Adduma immoo kitaabota wal fakkaatoo baay'inaan maxxanfamaa jiran keessattuu asoosamoota afaan Oromoo isaanii kan adda isa taasisu asoosama gaggabaaboo kitaaba tokko keessatti baay'atee dhiyaatedha. Dabalataan jireenya hawaasa keenyaa ibsuu danda'eera kitaabichi agartee baadiyyaa jireenya baadiyyaa keessumaa haalota itti namni maqaa mukeenyaa ta'uu maqaa lagaa ta'uu jechoota aadaa keessa jiran haa ta'uu baay'ee simarara. Qabiyyeen asoosamoota achi keessatti dhiyaatanii ammayyummaa yoo barbaadee jira, jireenya baadiyyaa yoo barbaadee jira, jaalala yoo barbaadee jira, siyaasa yoo barbaadee jira, qabiyyeewwan akkasiitu keessatti argama. Kitaabichi asoosamoonni achi keessa jiran hedduun isaaniillee wal fakkaatoo miti yookaan yaada tokko kan kaasan miti. Yaadota garaagaraa qabiyyee garaagaraa keessatti kan kaasanidha. Barreessaan kitaaba Siidaa mootiin akka dubbatetti aadaan dubbisuu hawaasaaf fooyya'eera. Garuu warreen barreessan waan dubbisaa madaaluu fi qulqullina qabu hojjechuu qabu jechuun taajjabbii isaa ibsee jira. Hawaasni yeroo yerootti ni qarooma jedheen amananii hawaasarraa yaa'uun kutatanii sababiin isaa rakkoowwan dhiibbaawwan garaagaraa keessa waan tureef hawaasa kana kan dubbisneef wantoota caalaatti irratti xiyyeeffachuu qabu waan qabuuf kan inni hin dubbisiin hafe malee fedha dubbisuu dhabee natti fakkaatu. Waggoottan 3 afran dura baay'ee rakkisaa ture namni kitaaba dubbisee gatii ittiin maxxansiise iyyuu deebisee haguuguuf baay'ee gatii maxxan argachuuf iyyuu baay'ee ulfaata ture anis argeera. Amma garuu fooyyeen jira. Namni eenyummaa isaatti waan deebi'e fakkaata dubbisuun fala akka ta'e waan hubachaa dhufe natti fakkaata. Amma yoonayyuu ani namootni yeroo baay'ee dubbistoota yeroo komatan hin arga. Dubbistoonni waan hin jirreef kan kitaabni barreeffamaa hin jirre namoonni jedhan jiru. Garuu sana natti fakkaata rakkoo jabaaniyyuu qorannoo barbaadillee inni guddaan rakkoon qulqullinaa jira. Xiyyeeffannoon barreessitootaa yeroo baay'ee dhimmoota siyaasaa roorroo hawaasummaa duwwaa irratti waan xiyyeeffatanii fi namni fedha dubbisuu dhabee natti fakkaata. Wanta irra deddeebi'ee dhaga'u karaa sabaa himaa hawaasaas karaa miidiyaa garaagaraati. Wantoota dhaga'u deebi'ee namni gaafa bifa barreeffamaan arguu hin dhufa. Amma garuu qabiyyeen
kitaabilee kanaaf fooyya'aa seera yaada qulqullina irratti ammallee caalaatti hojjetamuu qaba. Qabiyyee isaaniis immoo wantoota garaagaraa saayinsii fikshinii irratti kaan irratti wanta kana dura hin baramne irratti xiyyeeffatanii irra afaan keenya guddisuu danda'a amantaa jedhu qaban. Lalisaan Idris gama isaatiin ogbarruun Oromoo afaan qofaan guddachaa jira. Fooyya'aa jira jechuu osoo hin taane qabatamaadhaan qaamni ilaallatu irratti hojjechuu qabaa jedhe. Qaamni kitaaba raabsu dhibuu fi mootummaan warreen dhimma kana irratti hojjechuudhaaf fedhii qabaniif haala mijeessaa fi hin jiru jechuun qeeqeera. Dubbisaanii qabna garuu raabsaa hin qabnu. Namni hojii barreessaa fi dubbisaa wal quunnamsiisu yookaan qaamni wal quunnamsiisu hin jiru. Si ajaa'iba namoonni kitaabolee ogbarruu kana gurguran baay'een isaanii hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf kan fedhii qaban muraasni kan danqaatti ta'uu mootummaadha. Inni kaan mana hojii dhabuudha. Wantoota akkasiitu jira malee gama raabsaan malee gama dubbisaan hanqina qabna jedhee yaadu garuu aadaan dubbisuu karaa caalmaatti baratamuu qaba jedhee yaada. Barreessaan Oromoo kitaaba 5,000 qofa maxxansuu hin qabu. Nuti baay'ina keenya madaalu kun kitaaba baay'ee maxxansuu qabna. Kun immoo yoo dubbisaa qabaannedha. Kan amma jiru gaadha jechuu osoo hin taane itti dabalamee namni amma dubbisuu yoo horate gaariidha. Dubbatan dubbii baru jedheedha. Mootii Abbalti barreessaan kitaaba Siidaa hojii idilee isaatiin cinaatti ogbarruu Oromoo sadarkaa isaaf maluun ga'uudhaaf gama isaatiin kitaabota hubannoo hawaasaa cimsanii fi ergaa qaban barreessuu itti fufaa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.